ربي ور براك فايدة بوس بكبوسه دينا في وفتا جرى جولا كان عفو من عمل صالحا فلنفسه ومن أسعف عليها اللي انت نمو يجولا دوب درجة ربي تنا ما جاب سيستي إن شاء الله ورود غير إسلام معرفتم بقى ربي غير إسلام ما زين في دي سنين جدا نمني غير سوشيال ميديا درتي وروتا كندا صداه هنا سيسولاف lakkaawaa warra shaataa qabatu warra sooshaal miidiyaa irratti haala koofnu malee ka gabbahee ka jechuun maqaan isaa lakkaawamii lakkoofsan qabu jechuudha. Lakkoofsan qabu jechuudha. Duuba wanni isaan deeman guyyaa kana guutuu akka namni islaamummaan dhufneef mana cufatanii islaama firraa ustaazota bilaa buloo kudhanii ergaama rabbi arrabsine jedhanii as deemanii ana biyyoota Westernii kana keessatti kitaabonni irra hedduu dubbise biyya Westernii kana keessa deeme kitaaba ergamaa rabbi alayhi salaatu salaam arrabsan irra hedduu kitaabni dubbise waan nama jaabsisu irra hedduu warroonni ergamaa rabbi arrabsee warroonni kitaaba fi fiilimoota garaagaraa isaa irra dalaganii hedduun isaanii amma addunyaa irra jiran waan nama jaabsisu umrii isaanii rabbiin gabaabsee gariin gara islaamummaa dhufanii isaan san arguu hin dandeettu warroota keessaniin jechuudha. Wantoonni kun duuba akkamiin nama jaabsan jechuudha. Warri paartii siyaasaa dhaabanii kitaabota garaagaraa barreessanii waan nama jaabsu asii Makkaaf Madiinaa deemanii shahaadaa qabatan bar. Waggaa sadii dura waggaa afur dura namni isaan irra ergamaa rabbi alayhi salaatu salaam arrabsan jiru. Waggoota muraasa booda deemanii shahaadaa qabatan jechuudha. Duuba rabbiin yuriiduuna liyutfi'uu nuura Allaahi bi'afwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walaw kariha al-kaafiruun an toroma jechuudha. Duuba min adiin kun namni tokko shahaadaa qabate sababa namni sun qabateef ilaala. Riisarchii inni waan namni sun godhe ilaala. Namni adii yeroo gara islaamummaa dhufu waan shahaadaa qabateef riisarchii waa wayii lafa kaa'u malee callisee amantaan jijjiirratu. Inni gaafa duraa jibba islaamummaa irratti dalagisaniin sababa inni gara islaamummaa dhufeen riisarchii isaanii irratti hundaa'ee namoota hedduu gara islaamummaa dhufe jechuudha. Waan nama ajaa'ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf waggoota 2000 akka Awuroopaatti irratti fudhadhaati eeguma warri bahaa warri dhihaa kun islaamatti qoxxisuu eegale. Amma Ameerikaa keessa islaamni hagam heddummaata. Biyya Awurooppaa kana keessa charchii meeqatu gara masjida deebi'aa jira. Eenyutu dirqiidhaan charchii caccabsee islaama masjida deebisaa jira. Eenyu nama dirqee islaama nama deebisaa jira. Kan amma keessa jiru kun charchii. Kan amma keessa jiru kun charchii. Kun olaalaga. Kan amma keessa jiru kun charchii ta'uu ragaa isin ibsuu danda'a. Charchiidha. Masjida goonee keessa jiraachaa alhamdulillah. Laalaga. Mee duuba zamanul aakhir namni mara kun akkana gara islaama deemaa jira obboleen kiyya warroonni jala kan malee waa dhaggeeffataa jirtan of dhaqqabaa. Maaliif jennaan rabbiin quraana isaa keessatti man ihtadaa fa innamaa yahtadii linafsihi jedhe. Namni tokko qajeelumsun bu'aa mataa isaatiif waman dalla fa innamaa yadullu alayhaa kajallatillee jallinni sun isuma irratti jechuudha. Rabbiin walaa taziru waaziratu wizra ukhraa ba'aa nama tokko kammoo cubbuu nama tokko rabbiin kabiraan hin baachifnu jedhe. Cubbuu tantee simatu baata namni si baatu hin jiru. Rabbiin aqli sii kennee jira gurra sii kennee jira sammuu sii kennee jira waa meeqa sii kennee jira. Siitu understand ittiin godhuu qaba. Fakkeenyaaf haadha abbaan kee kutaa yeroo iskuula si geessan sii ganna 7 iskuula si geessan. Gaaf silaatti kutaa 4 geettu umriin kee 10 yookaan 11 ta'a. Yeroo sanitti namni qormaata iskuula keetii taree kutaa 5 taruu qabu sii malee haadha abbaa keetti dhufee sii qormaatamaa miti. Ijoollummaa keetirraa yoo kutaa 5 irraa kutaa 4 irraa kutaa itti aanu taruudhaaf ifaajee teettu si baasa. Gaafa tuuti eenyu na baasa jettee yaaddaati. Eenyu guyyaa gaafa duute eenyu si deemuuf deema. Rabbiin quraana isaa keessatti yeroo dubbate yooma laa yanfa'u maalun walaa banuun guyyaan qiyaamaa sun gaafa namni du'aa ka'e sun guyyaan guyyaa nam tokkollee si fayyanne wala haadhatii abbaatii fira kiyya qabeenya kiyya waan ta'eef tokkollee si fayyadu jechuudha. Illaa man atallah biqalbin saliim lubbuu takkitti rabbiin sodaattee lubbuu tanteeta rabbiin beeytee rabbiin sodaattee saniin atitti milkoofte malee karaa saniin hamtuu jalaa si baafte malee wanni biraa takkallee guyyaa si fayyadu deemtu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu rabbiin quraana isaa keessatti wamaa kunnaa mu'adhibiina hattaa nab'atha rasuulaa dhageeffadha warroonni tiktookii kanarra jirtan nabiyyiin addaa akkasiin ergamu hin jiru ergamaan addaa akkasiin ergamu hin jiru ergaan tokkoon aayanni quraana rabbi guyyarraa deemtu guyyarraa qara'amtu gurra keessa seentee jennaan takkaan si ragaa irratti baati rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam waa malee balliquu anni waloo aayan jenne waa malee aaya takkallee isaatinarraa geessaa hin jenne yookaan ammoo geessaa namatti awaa godhan jenne maaliif jennaan zamana durii zamana ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam gariin bar akhlaaquma ambiyootaa akhlaaquma sahaabota laalee shahaadaa qabataa bar nama da'waan osoo hin geenne bar osoo aayaan itti himamne bar waan sajaajisu beektaa. Kana waan ta'eef da'waan deemaa jiru kun dhugaa rabbi takka malee nama gammachiisa hamma dandeettiin obboleen kiyya warroonni jechuun rabbiin ibaadaa isin laaffisee ramadaana kana keessa rabbi isin laaffisee amma akkanatti bakka khayrii walitti qabamtan khayrii tan rabbi walitti isin haadhaabu mee dura halkan kulleen halkan khayriiti yoo rabbi nu laaffisee baatiliin baati khayriiti ramadaan nu jala dhumataa jirra hagarraan baanee du'aa godhanna aamin jedha inshaallah marree keessanu rabbi nurraa haqee balu
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. تاجد باران الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أمين. أكم نغيرتو أستاذ؟ جرتو فيو مامي. فياد أكم سن؟ الحمد لله. أكم جرتن؟ قاري الحمد لله. فياد أكم سن؟ أكم سومن؟ سومني بريد الحمد لله. مالي سومن كان بدون كن سريرة. والله قرمك أبنك قلبي ما سومن نيتو. وأرجع تنسى نتلين متاني نولي أرجعنا. يمين سنو فيتو مثل لا سنو زيارته ونو جد وامباريد الرجل تاني. بارك الله فيك. بلال إرجع قبضات. بلالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee bakkatuni maala ma baabaa kiyya bakkatunnaan imaltu bar asna baastanii achuma naa wayya sheekota asuma keette مسجد الصلاة مسجد الصلاة عليكم ورحمة الله صلاة yes maartaani duraan dursee baga gammadee jechuun ni barbaada. Baga rabbi milkii ganda lamaanii tana sii kenne abbaa rabbiin abbaa ofii fedhee kenna abbaa ofii keessaa filatee waan kana kenna. Ustaazonni silaa duraanuu dubbatanii waan baay'ee kaasanii wanni an dabaluu fadhu yoo jiraate asiin boodas qormaatonni siqunnaman jabaa ta'uu danda'a, maatii irraas ta'uu danda'a, hiriyoota kee irraa ta'uu danda'a, qophummaan adda addaa si dhagamuu danda'a. Yeroo namni ofirraa si moo rabbiin ofis gara rabbii dhiyaattee waan jirtuuf itti jabaadhuti karama tanatti obboleewwan gaggaarii islaamaa wajjin hedduu walitti dabalamta waan ta'eef karaa keessaatiin illee baabaan haala si mijeessanii gara barumsaa irratti illee jabaadhu siin jedha. Rakkoo jiruuf hin jilbiifatini bira cabsitee bira kutuu qabdaa jechuudha. Barbaadeeti asuma irratti rakkoowwan tokko tokkos ol qabatanii dhufanii ni jiranii. Yeroo akkanaa kana namoonni adda addaa nama gowwoomsuu irratti mallaqa nyaachuu ni beektanii hojii waan hojjenne keessatti yeroo baay'ee waan qunnameef waan ta'eef waan san isiniin jedha. Namoota hedduufis mallaqa isaanii kan nyaatan kaaga danda'ame irraa deebisnee hedduutu jiranii nama gowwoomsuudhaan salaama nama qara'uudhaan
waan adda addaa nama gaafatanii of eeggannoo asirraan illee akkuma gootu jechuun ni barbaada. Kan biraa immoo dhumarratti namoota ajjala jiran 400 kanneen ustaazota mana kana keessa jiran yoo rabbi isinii laaffise fooloo godhaa dhageeffadha. Dawaan isaan godhan yeroo isaan dawaa kana ageessanii ummata kana falmii gama lamaanii adeemsisanii dhugaa jirtu namatti himan nu ammoo bira teennee isaanii taab gochuun isaaniif ammoo waan jiru ammoo sheer goonee mana isaan bareechisuun nu bira jirti. Irraallee teennee barachuun yeroo argannetti isiniin jedha. Ustaaz Arab mana keessa jiranii Abu Muaz sa'aatii 24 keessaa sa'aatii walakkaa isaanii haga danda'anii boqonnaa isaanii irratti ummata asirratti waan guddaa hojjetaa jiranii. Silaa baabaanii beektan jechuu barbaadetti isumaan fooloo godhadhaa warri hin qabne. Dhaamsi kiyya kanumaa jazaakumullaahu khairan jazaa teessan rabbi jannata isinii adeebisu xaarii teessan rabbi jannata isinii adeebisu. Warra leelatu qadirii tanallee irraa milkaa'u rabbiin haa taasisuun hin jedha inshaallah. Du'aa'ii guddoo amma ustaazota bira waan jedhe. Ulfaata galatooma. Abdi salaamu alaikum. Warri Minisootaa kun. Warra Minisootaa kana yoo sa'aatii kenne dhabu bu'aas dhufu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu boo tokko kaleessa Facebook irratti Leelatul Qadir Minisoota buuteetti jedha. Way shakkii qabaaree kun dhuguma. La. Isuma ta'inna akkana jiru. Ani keessan jiru ustaadha. Ani keessan jiru. Leelatul Qadir addunyaa hundarra jira dhufee jira. Ayya inshallah Marta Zayyari amsa dhaamiif. Ayya inshallah. Waan guddaa maa wani dubbadhu hin jiru. Dubbattanii hirkanii mucayyoodhaan Maartaadhaan ammootu istiqaamaa sirriidhaa rabbi si haa kennu jabaadhu barnoota amantii kanaatitti illee jabaadhu. Chaalenjiiwwan garaagaraa waan dudduubarraa si dhufu tarii yoo jiraate waan sana obsee irra dabre namni obse ammootu bakka guddaa gaha waan ta'eef diin irratti obsuun ammootu baay'ee barbaachisummaa guddaa qaba. Namni diin kana qarriffaadhaan qabatee irratti ciche milkaa'inni isaa ammootu guyyaa fuuldura rabbiitti waan guddaadha waan ta'eef jireenya addunyaa ammootu salphaadha isheen gabaabduu waan taateef atuuyyuu qaroomattee beekatteetiin daftee waan kanatti as dhuftee gara amantii kanaatti ta'e dhuftee rabbiin istiqaamaa gad dhaabbannaa rabbi si haa kennu siin jedha barnoota amantiitti jabaadhu. Assalaamu alaikum warahmatullah. Jazakumullah khair. Tana mota Ustaaz Abu Muaz dhammachoo barbaadu maali nini gaafilee akka irraa baafattee ijoollee dhuftee isin gaafattu mata duree irratti mari'attan kanniin fakkeenya boru mana keessanuu haa ta'u mana biraatu yookaan mana kiyyallee haa godhannu. Mata duree fakkeenya Yesuus waaqaa miti jedhu irratti iksi lamaaniif ayata quraanaa tokko iksi tokko ayata quraanaa tokko viidiyoo waraabdanii gadhiiftanii kanarraa namni gaafii qabdan boru mana kiyyatti boru mana ibaluutti kootutu waan akkasii san fedhe maaf jennaan jazaa rabbi isinii haa deemu qabsoon godhattan qabsoo gugurdaa qabsoo godhamaaru kana keessatti ammoo nam tokko hagas gatii isaan beeku qadrii isaan beeku namoonni hatta na bira shaadaa deebaaraan kan isin biratti baratee dhufeeru baay'inaan kan isin bira gaafataa ooleeru keessaan waan agoo na gaggaafatanii dhufanii asitti shaadaa deebi'an rakkinni hin jiru. Ani maal jechuu barbaade akoreef shaarab jedhan Allahan du'aatummaa ofiita quraanaan dubbate san dhuga oomsee nu mul'ise malee hojiin kennaa gasgayeetii miti kan namni shaadaa deebi'aaru yoo xiqqaatee galmee takka dhiyoo tana cufe guutee nama kumaafoo ita geette asirratti aguma asirra ba'e kana isin bira dhufe kan anaa xiqqaa birattu isin biratti ammoo san yoo akka taatu hin beeku. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti wanni viidiyoodhaan waraabamee lafa taa'u kun hin badu abadan qabxii wayii kaaftanii osoo isii waraabaa gadhiiftanii isin illee sa'aatii duuti goone haa dhufanii gaafii baafatanii hatta tasuma yoo wanni gasti wili jiraate haa dhufanii isin gaafatanii amma hedduun kan mana isaaniitu matsaafuma kanaan beekan akkuma kenna hedduun isaa quraanaan beekan tokko amma kunoo jaartii fuudhee ramadaana 10 buluu jaartii waliin rafeera maarakkoo qaba matoo bal'eeti soommanni ofite bulii 10 deebee kafalaa jedhe tokko la hawla wala fi islaam maqaa isinii ajaa'iba isinitti bara koon waan tokko bal'iseen jirreeti hayya abbaa kiyya guyyaa 200 soomii jee anillee naan jedhe
guyyaa takkatti sooma 60 soomtaa jeen takkatti herreegi jennaan naan jedhe matama dhukkube umriin qasuun jiraata re maaltu nagalchee an fatwa durbitu yoo san dadhabee yoo janaan jedhe ta guyyaa takkatti miskiina 60 nyaachisi guyyaa 10 miskiina 100 nyaachisi jeen barshee kana ma 100 filannoo jaaniiti waan ajaa'iba jira wallahi haqiqatan kanaati manaatu akkasii kana raanfaa yakkisiin bareeda san goona inshallah mata duree irra goonee maxxansina yesus waaqa maqaa miti yesus nama miti gooftaa fi waaqa daawalana gooftaa jechuun namni hundi gooftaa ta'uu hin dandeenye namni waaqan ta'u waliigalee gooftaa yesus gooftaa jaan kana gooftaa jechuun waan nama tokko aboo aangoo irratti qabu abiyyiin gooftaa ani gooftaa hin beeku gooftaa jecha jaamu kana ingiliffattis oromiffattis amaariffattis ilaala deema gooftaa fi waaqa dabaasuudha يوم يوخنا ركعتان يسوع قفتا هندين قفتا يسوع رزيني ديبن جرا قفتا يسوع قفتان تنين محمد إرجمون هندي أبراهام قفتا أتمنى قفتا هندي قفتان جان جام قدّا سامبرا قتي خرابين وانجيلي كجو قرتة يعني قرتة أيوب لكو سدّي مشان رت يعني واق أيولي خنجام واق الرتي في لفرت اللي باي رجع واق قرتة ربي مالي فما قرتة لا معبود بحق إلا الله جل ربوت هيتو ربي خنتو هدو القرآن خنجا كيسة ربي ورجع قرتة واق أيون درا ربي نكان جبرم أفرأيت من اتخذ إله هو هوا وجا ربي لب وفيتو نمني واق ورا تبري روغري كرا إسين تيم إسين جت تيم واق هيتون كم مسكمته بوتامته جرت سنيف ربين دعارا tokko calla saniif gooftaa namni danjiru gooftaadha nama baay'ee gooftaadha saniif jabaadha nuti quraana achi keenya wangeeluma keessan isin yaamu jira sila quraanaan isin yaamna yoo quraana irraa hin dubbate wangeeluma keessan isin yaamu jira haqiqatan ummata keenya ijoollee teenya tan oromoodha tan sabaa tan kiristaanaa wal jaalanna koottaa gara islaamaa kitaabuma keessan dura dubbisa kanuma rakkinni waan biraa nuti waan biraatii miti baay'een isaanii gartee aqlii warri qabu islaamummaa fudhatu jira inni gartee surree fi sammuu baase maal gonare caffaro qofa yoo waa dubbisu nama barbaachisa innaarina guyyaa rabbiin waan fedhe galuma nuu miti khawaan kana hojjetu jiru ustaada miti wallahi hojii rabbiiti rabbuma malee nam takka khawaa hojjetu jiru ati lallabu calla wa alayna albalagh rabbi jare nabi muhammadinis yesus kristos illee lallabi ati isa lallabee karaa kee fudhate karaa jannata guyyaa qiyaamaadha abbaa murtii birani dhaabbataatiin malallabi jenne nabiyyoonni hundinuu malallabu malee dirqamni sarakaanis sigarafanii situman hin jirtu namni atis kayarra islama salati akkana tay dhaabbadu siin jiru jiru lallabe rabbiin kitaaba buuse zamana sanatti rabbiin kitaaba buuse seera buuse dhumatte nabiyyoonni deeman kanuma inshallah sagantaa bareeddura wala garra mata dure adda addaatiin akkasii viidiyoo hin goona jabaa